Fayyoon ani maraa dhufan jechaa jira jettee jirti. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo har'a akka Didaa faana bilbila bilbiltee fi bakka inni jiru gaafataatii turte hundi kennaa dhageenyetii jirra jechuudha. Akkuma beekamu bakka hojii tanan jira jechaanitii ture. Egaa guyyaa har'aa hojii hin hojjetan jechuudha. Sanbata waan ta'eef namni kamiyyuu guyyaa har'aa hin jiru jechuudha. Joonata moo maali kan jedhan kuni guyyaa har'aa hin hojjetamu sanbata waan ta'eef. Egaa akkuma argitanitti isheen deemudha hanga bakka inni jirutti deemudha gaafa isheen kaatutti hojiirra jira namna kan jedhu isheetti dubbataatii ture bilbilaanii dubbiin kun ammam dhugaadha kan jedhu nama shakkisiisa baay'ee jechuudha. Hin beeku rabbiin haa beeku malee nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdanii kabajamtoota hordoftoota koo an nagaan qaba qillata rabbii bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniifuu. Egaa waa'een fayyuu fi didaa kuni baay'uma tokko gaafii namatti taatee jira. Akkasuma immoo sabboontuun toorarraa baddeetii jirti. Egaa naga'umaaf toorarraa baddee kan jedhu kan ishiillee baay'ee gaafii guddaa namatti ta'a jechuudha. Toora kamirrayyuu hin jirtu. Rakkoon isii maalidha? Maaltu ishee mudatee wati immoo maal gochaatii jirti kan jedhamu gaafii guddaa jechuudha. Hunduma keenya fooyyuu isinii amma baduu ishii kana qofa namoonni baay'een haa badduu asiyyuu ishee hin deebisinii kan jettan hedduun keessan jirtu jechuudha. Lakki otoo asuma deebitee raawwattee waan tokko dubbattee gaariidha. Sababni isaa inni baduun kophaa isiitti miti kan isiin badaatii jirtu. Nama baay'ee fudhattee badaatii jirti. Abbaan manaa namaa fudhattee badaatii jirti jechuudha. Egaa haalichi didaarraa akka nuti dhageenyetti iddoo hojii tan jiraadhaani malee Wallaggan deemee jechaatiin jiru. Wallagga deemtee intaltii faana Wallagga deemtee isheen jennaanini Wallaggaa maalan godhaa isheen dhimma biraatiif deemteedhe. Egaa wal quba qabani jechuudha jarri kuni dhimmaaf deemtee seenee jedhe deemuu isiyyuu hin beeka jechuudha shiidhumarraayyuu dhimmaaf deemtee jechaanitii ture. So wanni kun baay'ee tokko nama sodaachisa. Egaa fayyoodhaaf rabbii obsa isheedhaaf haa kennu. Ilmoo isiirra ishee haa jiraatu jennaa waan biraa wanti nuti jennu tokkollee hin jiru jechuudha. Gaafa akkasitti itti ilaallu haalichi baay'ee sodaachisaadha. Egaa viidiyoon ganama lakkisee irratti immoo maaliif sagalee isaanii kukkuttee fiddaa kan naan jettaa wayii argeetiin ture jechuudha. Sagalee haadha sabboontuutti natti fakkaata. Maaliif kukkuttee fiddee kan naan jettanii fi maal isinitti fakkaate yaa jamaa wanti kun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Har'a intalli kun toorarraa baddeeti malee ani amma dhugaadhuma jirtu dhaga'uufini malee waan kana gochuun kan koo kun waan gaarii miti ni beektan jechuudha. Namoonni baay'een keessanii hin beektu. Sababni isaa maanni nama tokko callisanii lafarraa ka'anii raawwatanii sagalee nama tokko baasanii fidanii sooshaal miidiyaarraa kaa'u jechuun baay'ee ulfaataadha. Yoo namni sun eeyyamamaa siif hin ta'in jechuudha. Ani amma isaaniin callisee raawwadhee tanan isaan faana haasa'ee sagalee irraa waraabe. Sagalee nama tokko immoo callistee raawwattee waraabdee gara sooshaal miidiyaatitti fiddee raawwattee intini jetta jechuun baay'ee ulfaataadha. Gaafa dhufte akkam akkana gootu hin beeku jechuudha. Rabbi tokkichatu beeka malee amma isuma kanaafuu ani sodaachati waan kana kanan godhe. Isuma dhugaa rabbii dubbachuudhaaf baay'uma tokko sodaachate jechuudha. Waan kana kanan godhe maaliifiini har'a dhimma garaagaraatiif sooshaal miidiyaarraa fagaachuu dandeessi. Garuu tarii yookiin immoo harka lafa jalaatiin nu dhaggeeffataa jiraachuu dandeessi jechuudha. Nuti hin beeknu amma sooshaal miidiyaarra hin jirtu jenna malee onlaayinii gara biraa gara ittiin nuti arguu dandeenyu cufattee gara yuutuubii yookiin immoo yuutuuba biraatiin nu hordofaa jiraachuu dandeessi jechuudha. Kun hin beekamu. Hin beekamu jechuudha. Kana bargit nuti jala buunee raawwannee toorarraa baddee jirti. Toorarra hin jirtu akka barbaanne taasofnaa akka barbaanne goona jechuun nama tokko irratti callisanii waanuma argan irratti dhoobuun waanuma argan irratti dubbachuun akka nama gaafachiisu beektuusin nama gaafachiisa jechuudha. Maaliifin yuutuubiinis seera mataasaa danda'e qaba. Haala kam keessatti iyyuu jechuudha. Nama tokko lafumaa kaatti raawwattee maqaa balleessuudhaan, arrabsuudhaan yookiin immoo waan namni sun hin qabne irra gochuudhaan baqa jechi ati itti fayyadamtu hundinuuyyuu jijjiiramee raawwatee ni dhaggeeffatama. Gaafa wanni tokko tarii himanni tokko sirratti baname jechuudha. Bakka kamirratti akka ati miidhama namarratti goote, bakka kamirratti akka ati
nama sana intini jettee si ilaalchisa jechuudha. Gaafa tarii akka carraa ta'e ammoo itoo dhuftee raawwattee sagalee haadha sii kana asirraa dhaggeeffattee anaan na guruu dandeessi jechuudha. Saba kana ta'eefuu amma sagaloota inni isaanirraa waraabe sana hunda isaa utuu tartiibumaan hanga isaanirraa waraabe hanga sakandii soddoma mindinno daqiiqaa soddomaa kana waraabe jechuudha irraa'ee odoon sagalee hanga sana hundumaa waanan isaan faana haasa'e waan isaan natti himan waan isaan naan jedhan hunduma isaa fidee kanan asirra kaa'u ta'ee akkana gaafachuu siisuu baraa isinis jechuudha. Anaafis naaf yaadadha. YouTube'n haala qal'aalittiin guddatu hin beektu jechuudha. Namoonni beektanii 1,000 gahuudhaaf agam akka nama gaafatu hin beektu. Sababa kana ta'eef intalittiin immoo waan duubatti deebitu miti hin beektu. Mucattiin gaggam kan namatti jette wayitii jechuudha. Tokkicha wanna tokko nan godha jette taanaan inuma gooti waan irraa deebitu miti jechuudha. Sinii galee saba kana ta'eefuu ammoo otoo nani amma wantoota iccitii baay'ee isuma dhugaa siniin jedha dhugaa rabbii siniin jedha. Waan baay'eedha jechuudha kan isaan natti himanii kanan isaan faana sa'aatii ture waanuma didaa kanarree irraa gaafadheetiin jira jechuudha. Dhugaa rabbiin isiniin jedha irraa gaafadheetiin jira waan hunduma isaa jechuudha. Waan hafe takkaallee hin jiru. Waan jiru hundumaa naa himaniiti jiru waan irraa isiniin jedheen jira baraan amma sagalee isaanii amma tokko isaanitti akkan isaanii dawwale isinitti himuu kan kooti fi akka isin na amantaniif ni malee sagalee isaanii hunda waraabee fidee isinitti dhageessisuuf miti. Maaliif isinis mee bakka kan koo bu'aatii ilaalaa waan kana jechuudha. Bakka kan koo bu'aatii waan kana itti ilaalaa. Sinii galtee soo kanaafiyyuu tokkoffaa nama sooshaal miidiyaatti takka kana dura dhufeetii hin beekne ni beektan jechuudha. Harmee isii takkaa fiddeetii hin beektu jechuudha. Otoo haala kam keessattiyyuu na gaafachiiste ni dandeessi intalli kun sinii galtee maaliif namni ofumaa balleessee raawwadhee borummoo intala kana alaafachuu hin qabu. Sababa kana ta'eefin keessa of qaqqabaatii ture sodaadheetiin jechuudha. Sagalee isaanii fiduu malee sagalee isaanii hanga daqiiqaa 30 olidha kananan irraa waraabe. Baay'ee tokko isaan faana haasa'aatii ture jechuudha. Amma ta'e immoo ija ishee sanitti dhageessisuu kan kootiyan akka isaan faana dubbadhee akka waan jiru isaanirraa dhaggeeffadhee gaafadhee isinitti himuu kooti jechuudha. Sababni isaa waan boru dhaga'uudhaaf deemtanii waan boru arguudhaaf jirtanidha. Amma waan jiru hundumaa gaafan ani isinitti gadi baase boru maal dhageessu maal hubattu isin anis immoo rakkina keessan gala. Anaafis naaf yaaddaa kabajamtoota hordoftoota koo bakka kan koo bu'aatii yaadadha. Sagalee nama tokko callisanii fidanii raawwatanii sooshaal miidiyaa irra godhuun akka nama miidhuu ni beektu waan ta'eef anaafis naaf yaaddaa natti hin qabaaminaati. Sagalee maaliif kukuttee fiddee warri naan jettanii natti aartanii jiraattan yoo jiraattanii dhiifama naaf godhaa. Rakkina kanadha ana kan na rakkise malee sagalee kana hunda isaa fidee asirra isinii kaa'uu wallaalee yookiin immoo dadhabeetii miti isinii